Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan goosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka gasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamootaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaa jedhu hundumaan galateeffamuu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa durattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haala hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa shanaffaa guyyaa darbee barannee xumurre akka dhaabbanne ni beekama. Boqonnaa sanaa walumaa galatti kitaaba qulqulluu yeroo qo'annu qajeelfamoota akkamii hordofuu qabnaa kan jedhu ture gabaabinaan kan ilaalle. Kadhannaa taasisuu akka qabnu hiikkaawwan adda addaa yeroo ilaallu kitaaba qulqulluu qo'annu hiikkaawwan adda addaa ilaaluu akka qabnu. Mana kiristaanaa siquudhaan barsiisota mana kiristaanaa gaafachuu akka qabnu. Akkasumas immoo wantoota achi jiran hundumaadhaaf al tokkotti guyyuma tokkotti beekuun qaba jennee yaaduurraa of fageessuu. Raajiiwwan adda addaa yeroo dubbisnu immoo dinqisiifannaadhaan malee dhimmicha qorachaa ta'uu kan qabneef isaan kana fakkaatan kan biroos maqaalee adda addaa wal fakkaatan kanneen jiran akkasumas immoo namoota dhuunfaa maqaa adda addaadhaan waaman kana walitti qabnee gabaabinaan ilaallee turree barumsa kan xumurre. Guyyaa har'aa immoo boqonnaa ja'affaa yookiin boqonnaa xumura barumsa kanaa kan ta'u gaaffilee kitaaba qulqulluu irratti kaa'anidhaa fi deebiiwwan isaanii kan jedhuun kan eegallu ta'a jechuudha. Boqonnaa kanaan qabiyyeewwan armaan gadii kan barannu yaa warreen viidiyoodhaan ilaaltan argaa jirtu. Kan jalqabaa seensa isaa ni baranna. Itti aansine immoo gaaffilee kitaaba qulqulluutti kaa'an ni jenna. Gaaffileen kun kan isaan ka'an gaaffilee gosa sadiitu jiru. Gaaffilee eetisitootaa ni ilaalla. Gaaffilee alagootaadhaa fi kan xumuraa immoo gaaffilee shakkitootaa jennee isaan kana barannaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa yeroo hundumaa nu gidduutti argame kan hojjetaan ture ammas gara fuuldaattis nu wajjin ta'uun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kallattiimaan gara guyyaa irraatti gaafa dabaru guyyaa irraa kaasee seensa amantoota adda addaa addunyaa jiranii kan jedhuun guyyaa irraa ni eegalla. Walumaa galatti egaa barumsa kana sirriitti hubachuudhaa fi amma ammaatti kan baranne boqonnaawwan shanidha. Boqonnaawwan shanan kuni walumaa galatti dhimma kitaaba qulqulluu kan ilaallatanidha. Kan jalqabaa seensa kitaaba qulqulluu ilaalleerraa, kan lammaffaa hiikkaa irratti baranneerraa, sadaffaadhaa afuraffaan immoo kitaabilee kakuu moofaadhaa fi kakuu haaraa jennee, kan shanaffaa immoo qajeelfamtoota yeroo kitaaba qo'annu akkam gochuu akka qabnu isaan kana ture kan baranne. Walumaa gala isaan kun kitaaba gaafa dubbisnu gaafa qo'annu kan nu gargaaranidha. Akkasumas immoo waa'ee kitaaba qulqulluu hubannoo qabnu kan nuuf guddisan walumaa galatti dhimma kitaaba qulqulluu kan nu barsiisanidha. Inni boqonnaan ja'affaa kun immoo isaan kanarraatii adda ta'uudhaan kutaa lammaffaa barumsa kanaa ta'uu danda'a. Maaliidhaaf? Amma ammaatti barachaa kan turre kana manni kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo kan isheen fudhattu kitaabilee kanarratti jechaadha. Obbolaawwan biroon immoo amantaa kanaan ala kanneen jiran gaaffiiwwan adda addaa ni kaasu. Isaan kun amantaawwan kun xiqqoo gosa adda addaatu jiru. Inni kun maalidhaa? Isaanoo maal jedhu? Manni kiristaanaa keenya waa'ee kitaabaa kana jetti. Warri kana ala jiran immoo waa'ee kitaaba kanaa maal jedhu? Dabalataan gaaffiiwwan maalii kitaabatti kaasu kan jedhu deebiiwwan isaa duukarra walitti qabnee kan ilaalludha kan ta'u jechuudha. Guyyaa har'aa seensa isaa akkasumattidha kan eegallu. Egaan addunyaa keenyarraa guyyaa har'aa kitaaba qulqulluudhaaf ilaalcha isaan qaban wajjin wal qabatee ilaalcha gosa adda addaadha kan jiru.
namoonni baay'een akka dhuunfaa isaaniittis haa ta'u yookiinis immoo akka dhaabbata amantaa isaaniitti kitaaba qulqulluu irratti amantaa adda addaa kan isaan qaban. Dhimma kana ilaaluudhaan walumaa galatti kitaaba qulqulluu duukarra walitti qabsiisuudhaan ilaalcha akkamii qabu, gosa ilaalcha meeqa jira jennee gaafa ilaallu gosoota yookiin bakkeewwan gurguddoo shanan tokkotti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Ilaalcha namoonni guyyaarraa addunyaa jiran kitaaba qulqulluuf qabanitti hundaa'uudhaan jechuudha. Gaafa kana jennu amantiiwwan addunyaa irratti argaman jechuu koo miti. Amantaawwan addunyaa jiraatantu shan jechuu koo otoo hin taane ilaalcha namoonni kitaaba qulqulluudhaaf qaban akka amantaatti gosoota shanan tokkoon adda qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Kan jalqabaa eetistootadha. Kan lammaffaa immoo Yihuudootadha. Juudaayizimii kan jedhu. Kan sadaffaa alagoota. Kan afuraffaa shakkitootaa fi kan shanaffaa immoo mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoodha. Egaan isaan kun kitaaba qulqulluu irratti hundi isaaniiyyuu ilaalcha adda addaa qabu. Shanan isaaniiyyuu ilaalchi isaanii adda addadha. Kanaaf isaan kana gaaffilee isaan kitaaba qulqulluutti kaasan kan shanaffaa yaa'u mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoo kitaabilee ammaatti barachaa turre kan mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoodha. Kanarraa addatti immoo isaan amma tarreessine kun arfan immoo faallaa kanaatti kan isaan qaban waan ta'eedhaaf hundi isaanii wal faallessu garuu ilaalcha adda addaa kitaaba qulqulluudhaaf ni qabu. Innaa gara gaaffiin isaanii akkasumas yaada isaan kitaaba qulqulluutti kaasan ilaallee deebii kennuu keenyaan dura mee isaanuma kana maalummaa isaanii beekuun barbaachisaadha. Kitaaba akkamii fudhatu, kitaaba irratti ilaalcha maalii qabu, gaaffii maalii kaasu jedhu gaaffii boodatti deebina. Ammaaf garuu ilaalcha isaaniidhaaf mee amantaa isaanii gabaabinaan hubannoodhaaf akka ta'utti qabxiiwwan muraasa kaasnee haa ilaallu. Kan jalqabaa eetistootadha. Eetist jechuun hiikkaan isaa kallattiimaan eetist yeroo jennu yaa'u akka dhuunfaa nama tokkoodha. Inni kun hordofaa garee eetizimii warreen jedhamanidha. Eetist gaafa jennu jechaadha. Eetizimiin hoo maadha gaafa jenne eetizimii jecha Giriikii eetos kan jedhurraati kan argame yommuu ta'u hiikkaan isaa waaqni hin jiru kan jedhudha. Waaqni hin jiru. Egaan waaqni hin jiru jechuun hiikkaan maqaa isaanii kallattiimaan akkuma kanatti akkuma hiikamu namoonni kun jiraachuu waaqayyootti warreen hin amannedha. Waaqayyo hin jiru. Addunyaan kun akka tasaa argamte. Yeroo xumuras hin qabdu yeroo hundumaa jiraachaa jiraatte jechuudhaan haala kanaatiin kanneen naman jechaadha. Innaa bara durii keessumattuu yeroo qarooma Giriikirraatuu kaasuudhaan namoonni tokko tokko akka addunyaattis beektota yookiin immoo filoosofota kanneen jedhaman dabalatee ilaalcha kanaan geggeeffamaa turaniiru. Guyyaa har'aas haaluma kanaatiin kan jiranidha. Addunyaa keenya irratti saayintistoota kanneen jedhaman akkasumas karaa saayinsii beekumsaan baay'ee deemne kanneen jedhan baay'een isaanii as keessa jiru. Eetistiidha jechuudha. Waaqayyoon jechuudhaan kanneen amanan jechuudha. Egaa isaan kun kitaaba qulqulluutti ilaalcha maalii qabu kan jedhu yaada faallaa baay'ee dhiyeessu kitaaba qulqulluu beetalee waaqayyoo hin jiru jedhan mitiire loottuu sibaat. Waaqayyoo hin jiru waan jedhanaaf waaqayyoo hin jiru kan jettu kan ammoo mirkaneessuudhaaf maal gochuu qabu? Kitaabni qulqulluun kun guyyaarraa qabatan harka kiristaanotaa kan jiru kun soba ta'uu qaba jechuudha isaaniif. Innaa kana soba gochuudhaaf wantoota baay'ee gaaffiiwwan baay'ee kitaaba qulqulluutti ni kaasu. Isa kana gara fuulduraatti yeroo gara gaaffiiwwan seennu ni ilaallaa jechuudha. Kan lammaffaa immoo Yuudaayizimiidha. Yuudaayizim yookiin immoo Yihuudoota kan jenne jechaadha. Inni kun Yuudaayizim kan jedhu amantaa Yihuudootaati. Guyyaarraa Yihuudoonni addunyaa jiran amantaan isaanii Yuudaayizimiidha. Yaa warreen kiristaanaa ta'in jechuudha. Musliima warreen ta'in amantaa kanaa warreen jiran ni jiru. Kitaabilee kakuu moofaa yaa akkuma dursinees baranne afaan isaaniidhaan kan barreeffamanidha. Baay'een isaanii kitaabota muraasadha. Afaan isaaniirraa adda afaan biraatiin kan barreeffamanidha. Kitaabileen baay'een guutummaachuu dandeenya. Afaan isaaniidhaan kan barreeffamanidha. Egaan jarri kun amantaan isaanii kan jalqabaa kan Abirahaamidha. Yuudaayizimiin amantaa Abirahaamidha kan jalqabaa jechuudha. Garuu booda gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin warreen fudhachuu didan kiristaanummaarraa adda ba'anii Yuudaayizimii jedhamuudhaan seera oriitiidhaan guyyaarraa kanneen jiraatanidha. Jalqaba Kiristoosiin dura warreen turan yaa'u amantaan Abirahaam mataan isaa Yuudaayizimii jedhama. Garuu isaan kun maal rakkoon isaanii booda yaa'u Abirahaam sanyii Abirahaam irraa ni hidhata jedhamuudhaan abdii kan taasifame Kiristoos yoo dhalatu isa fudhachuu hin dandeenye. Kana booda ijoollummaa Abirahaam keessaa yookiin ijoollee waadaan isaan galan kanneen jedhaman achi keessaa bahuu danda'aniiru. Kana booda
dhalachuun Waaqayyotti warreen amanan maqaa isaadhaan warreen cuuphamedha. Israa'el kan jedhamu malee isaan miti jechuudha. Innaa guyyaa har'aa garuu istiin masiinni dhufachuudhaan kan eegan seera oriitii qofaan kanneen jiraatan addunyaa kanneen jiran isaan kun Yuudaayizimii jedhamu jechuudha. Egaan ilma Waaqayyoo ta'uu gooftaa keenyaa wanta fonneedhaa fi kitaabilee kakuu haaraa keessaa kitaaba tokkollee hin qaban. Kitaabni kakuu haaraa wangeelaan eegala. Dubbii fayyinaa raawwatedha. Isaan immoo Kiristoosii wanta fonneef gosa kitaaba kakuu haaraa hin qaban jechuudha. Akkasumas kitaabilee kakuu moofaa keessaallee kitaabilee baay'ee hambisuudhaan kitaabilee murtaa'oodha kan isaan fudhatan. Kitaabilee kakuu moofaatti barraa'anii guutummaa isaan qaban. Kitaabni isaanii guyyaa harkaa qaban Taannaak jedhamuudhaan waama. Taannaak kitaabilee 24 of keessaa qaba. Kitaabilee yaa akka lakkoofsaan jechuudha. Kitaabilee 24 of keessaa qaba. Kitaabileen kun kutaa sadiitti qoodamu, bakka sadiitti qoodamu. Kan jalqabaa Tooraa kan jedhaman ni jiru. Seerachaadha Tooraa jechuun. Kan lammaffaa immoo Neevi'iim kitaaba raajotaa jechuudha. Sadaffaan immoo Keetuvim yookiin barreeffamoota. Keetuvim barreeffamoota jedhamudha. Kutaawwan kan sadan qaba. Taannaak kan jedhu asumarraa dhufe jechaadha. Jalqaba maqaan isaa kitaabni isaanii maal jedhamne Taannaak jedhama. Taannaak wanta biraa miti. Qubeewwan amma tarreessine qubeewwan amma maqaa kutaawwan sadan kana waamne qubee jalqabaa walitti naquudhaan yaa kutaawwan sadan maal jenne Tooraa, Neevi'iimii fi Keetuvim. Tooraa irraati qubee jalqabaa taa fudhachuudhaan taa kaa'anii Neevi'iim irratti qubee jalqabaa naa fudhachuudhaan naa kaa'anii ishee sadaffaarraa Keetuvim kan jechuudha immoo kee fudhachuudhaan kaa kaa'anii kana booda Taannaak jechuudhaan haala kanaatiin kitaabni isaanii ni waamama jechuudha. Innaa kitaabileen kutaawwan kun sadanii Tooraan kitaaba 5 of keessaa qaba. Neevi'iim kan jedhamu kitaabileen raajotaa kan jedhu kitaaba 8 of keessaa qaba. Keetuvim kan jedhu immoo kitaabilee 11 kan qabanidha. Walitti gaafa ilaalan kitaabileen kun 24 ta'u. Kanaaf Yihuudoonni haala kanaatiin kitaabilee 24 fudhatu jechuudha. Yihuudoonni kitaabilee isaanii kana qanuunaan kan murteessan yaa'ii barsoonnii fi beektonni isaanii Jaaminiyaatti naannoo bara 90ffaatti dhaloota Kiristoosiin booda taasisanidha. Isaan kun Yihuudoota naannoo sana jiran jechaadha. Rabbis Juudaayizim kan jedhaman ni jiru. Rabbis jechuun Yihuudoota warreen rabbiidhaan gaggeeffaman warreen dachee Israa'el jechaadha. Isaan kun haala kanaatiin kitaaba isaanii qannoonaadhaan kaa'aniiru. Innaa isaan kun amma naannoo sana warreen jiran qofaadha. Yihuudoonni yaa akka beektanitti addunyaa faca'anii bakka adda addaa jiraatu. Sirni waaqeffannaa isaanii istiil amantaan isaanii tokko yoo ta'eyyuu Juudaayizimii yoo ta'eyyuu garuu baay'ee waggoota kakuu moofaa kaasanii baay'ee faca'anii waan ta'aniif erga sanaa booda qannoonaa kan akka Jaaminii fa'aa taasifame kanarraa kan ka'e adda addummaa ni qabaatu. Kitaaba irratti jechaadha. Adda addummaa ni qabaatu. Asitti 24 jennee kan tarreessine kun warreen Rabbis Juudaayizim kanneen jedhaman yookiin immoo warreen naannoo guyyaarraa Israa'el kan jedhamtu naannoo sana warreen jiranidha. Malee isaanii ala warreen jiran kitaaba adda addaa dabalataan ni qabu. Egaan Rabbis Juudaayizim kanneen jedhaman kun warreen naannoo sanaa Jaaminiyaatti bara 90ffaatti dhaloota Kiristoosiin booda walgahii taasisanidhaan yaa walgahii kitaabaaf osoo hin taane dhimma biraaf ta'e asumaan kitaaba isaaniis immoo ilaalaniiru. Yaa'ii isaanii kan egaa kitaabilee baay'ee manni kiristaanaa keenya fudhattu kuffiisanii kan isaaniif ta'u qofa fudhachuudhaan darbuu danda'aniiru. Sababni isaa baay'eedha. Kana gochuun isaanii sababa adda addaa qaba. Garuu isaan keessaa guddaatti kan ibsaman sababoonni gurguddoon lama ni jiru. Mee isaan lamaan haa ilaallu maaliif akka isaan kitaabilee baay'ee kuffiisan jechuudha. Kan jalqabaa kitaabilee kana keessatti raajiiwwan kallattiidhaan gooftaa keenyaaf barreeffaman waan ta'aniidhaafidha. Kitaabilee isaan hambisan kana keessatti Masiin akka dhufu addunyaa fayyisuuf jedhee fannifamuusaa ilma waaqayyoo ta'uusaa ifatti kan dubbatan caqasoonni baay'een ni jiru. Keessumattuu sirriitti ifaa ifattecha ifumaa ifatti ilmi waaqayyoo nama ta'ee dhufuudhaan fannifamee kan addunyaa fayyisuudhaaf jiru kallattii kan barreeffamedha. Innaa caqasoota kun waa'ee Kiristoosiidhaaf kan barreeffamedha. Isaan immoo gooftaa keenyaaf fannisaniiru. Egaan fannisanii deemanii kitaabilee kana yoo fudhatan kiristaanonni kitaabilee isaanii kana isaan fudhatan kana fudhachuudhaan irratti caqasaniitu waaqummaa Kiristoos isaaniin amansiisuu waan danda'aniif kitaabilee kana salphaadhumatti kitaaba isaanii keessaa baasuun salphaa ta'ee isaanitti mul'ate. Kanaaf kitaabilee hambisaniiru. Kitaabileen hafan keessaa kitaabileen baay'ee kan isaan hafan fakkeenyaaf otoo ilaalleetu kitaaba Baaruk boqonnaa 3 lakkoofsa 36 gaafa ilaaltan maal jedha? Hanga 38ffaatti kan jiru
Isa kan fakkaatu kan biraa waan hin jirreenaaf uumaa keenya gara kee dhufne jedhu hojii ogummaa hunda ni argate finna isaa Yaaqoobiidhaaf michuu isaa Israa'eliidhaafis ni kenne. Kana booda lafarratti mul'ate akka namaas ta'e jechuudhaan dubbata. Ilaalaa jalqaba waa'ee Waaqayyoo dubbachaa dhufe kana booda maal ta'e Waaqni kun lafarratti mul'ate foon uffatee dhufe. Akka namaas immoo hin ta'e kun Kiristoosiif ilmi Waaqayyoo Kiristoos foon uffatee dhufe akka namaa ta'uu isaa sana kan agarsiisu waan ta'eedhaaf isaan kana fudhachuun barbaadanii kitaaba kana keessaa baasaniiru. Kitaaba Baarukii hin qaban jarri. Dabataan kitaaba ogummaa hin qaban kitaaba Solomoon boqonnaa 2 lakkoofsa 12 amma ilaaltan maal jedhaa? Kottaa qajeelticha haa ajjeesnu dhiphisaadhaaf jabaan ta'eera. Hojii keenya ni falmaa. Seera cabsuu keenyaanis nu ceephaa. Balleessaa barumsa keenyaas ni lallabaa. Waaqayyoon beekuun anarra jira jedhaa. Mataasaas ilma Waaqayyoo taasisaa jechuudhaan dubbata. Ingiliisaan ilma Waaqayyoo kan jettu waan tokko wanta beekaniif hin qaban. Ilma Waaqayyoo kan jettu cirima ishee isaaniifis hin galu, hin beekanis, hin fudhatanis. Innaa kitaaba kana kitaaba isaanii keessaa adda baasaniiru. Kitaaboleen haala kanatti ba'an baay'eedha. Akka fakkeenyaa qofatti kan kaasaa jirru. Sababni lammaffaan immoo kitaabilee afaan Giriikii qofaan argaman fudhachuu hin barbaanne jarri. Yeroo gubaa'ee sana ta'an kitaabilee afaan Giriikii qofaan argaman fudhachuu hin barbaanne. Maaliifidha kun mormiin lammaffaa kun jechuudha. Yaa keessumattuu bilisummaa Yihuudootaadhaaf seenaa yoo beektan ni beektu. Bara 70tti Yihuudoonni bilisummaa argachuudhaaf Roomaa irratti baay'ee fincila ba'anii turan. Inni yeroo kana Roomaan irratti dhufanii duuluudhaan achittuu cirii ishee isaan balleessanii Xiixoos mana qulqullummaa isaanii ni balleesse. Isaaniin baay'ee kunaanessee gidiraa guddaa isaan ga'eera. Erga sanaa booda isaanis biyya isaanii dhabanii addunyaa foffoca'aniiru. Innaa bara mormii sanaa irratti jechaadha. Miirri biyyummaa baay'ee isaanitti dhaga'amaa tureera. Innaa sababa kanaadhaaf maal godhu kitaabilee isaanii yeroo murteessan jibbinsa Giriikotaaf afaan kanaaf qaban irraa kan ka'e kitaabilee afaan Giriikii qofaan argaman fudhachuun barbaadan. Kitaabileen kun akkamitti mul'achuu danda'an afaan Giriikii qofaan? Bargit kitaabileen kakuu moofaa akkuma dursinee baranne afaan Hibiruudhaan yookiin afaan Masaayidhaan barraa'e. Afaan Ibraayistii jechuudha. Booda garuu maal ta'eera? Yaa seebtuu ejentii jennee baranne miti hiikkaa seebtuu ejentii inni kun bara 276 dhaloota Kiristoosiin dura afaan Giriikiitti kitaabileen kun guutummaan jijjiiramaniiru. Innaa booda Yihuudoonni rakkoo adda addaa yeroo isaan irra ga'aa ture kitaabileen kun jalaa babbadanii baay'ee isaan jalaatu. Kitaabilee baay'ee dhabaniiru jalaa kanneen badan jechaadha. Innaa isaan badanii kitaaba afaan isaanii kan barraa'e badee afaan Giriikii qofaadhaan kan argamu kitaabileen baay'ee turaniiru. Innaa jarri kun maal godhanii kitaaba hiikkaa seebtuu ejentee kan jiru afaan Giriikii qofaadhaan kanneen argaman fudhachuu hin barbaanne. Kallattiimaan afaan keenyaan qofa kan jiruuf kan dhimma keenyaa kan ta'e qofachuudhaan dhimma biyyummaa duukaa ol qabsanii haala kanaatiin kitaabilee hambisaniiru. Tokko immoo baay'ee kan nama dinqisiisu kitaabni tokko tokko immoo kan akka kitaaba Yoosef ilma Kooriyoon kan jedhu kitaaba seenaa ni beektu dursinee baranneerra. Dhimma kana kitaabilee kanas keessaa hambisaniiru. Kitaabileen kun immoo maaliif hafanii? Yeroo sanatti Roomaanonni dhimma isaanii Yihudaatti raawwatan baay'ee isaan gaddisiise wanta hin taane ture. Innaa seenaa fokkisaa qabateera kitaabni kun isaaniif jechaadha. Seenaa isaan dhaga'uu hin barbaanne. Innaa kitaabilee seenaa isaan dhaga'uu hin barbaanne qabaatan baasanii kitaaba isaanii keessaatu. Fakkeenyaaf maal ta'eera? Bara sana bara Xiixoosii duuluudhaan mana qulqullummaa isaanii balleesse. Akkasumas Yihudoonni akka isaan dhuman barataa isa jechaadha. Rakkoowwan gurguddaa geeffaman keessaatu irratti baay'ee isaanitti qoofameera dhugaa dubbachuudhaaf. Fakkeenyaaf Yihudoonni lakkoofsa hin qabne qalamaniiru. Miiliyoonaan kan lakkaa'aman jechaadha. Kitaabni kun qabatee jira. Kiristoos tokko isaa qarshii 30 gurguranii kun immoo faallaa ta'e isaaniif deebi'ee isaan soddomni isaanii namni 30 qarshii tokkoon gurguramaniiru. Agartanii 30 ta'anii qarshii tokkoon gurguraman. Akkasumas garaa isaanii billaadhaan akka guyyaadhaa operaasiyoon taasifamu gadi baqaqsuudhaan garaa isaanii keessaa warqiin argamedhanii Yihudoota lakkoofsa hin qabne itti qoosaniiru Roomaanonni innaa baay'ee wanta hin taanetti raawwataniiru. Kan hundumaa kitaabni Yoosef ilma Kooriyoon qabatee jira. Innaa Yihudoonni seenaa kana ofii isaanii dhaga'uu hin barbaadanii dabalaniis immoo ijoollee isaaniidhaaf dabarsanii kennuun barbaadanii dabarsuun barbaadan kana kan ka'e kitaabilee kana maal godhanii keessaa balleessan jechuudha. Akkuma kanaallee kitaaba soosinnaas kanumaa wal fakkaata. Kitaabni soosinnaa sababa kanaaf kan isaan keessaa baasanidha. Maaliif Rabbiis kan jedhaman barsoonni isaanii
wanta hamaa raawwatan kitaaba kana ta'ee dubbistan yoo ta'e ni beektu. Achirratti soosinnaa duuka ejja raawwachuudhaaf ka'anii soosinnaa isaan diddee kana booda hamminummaadhaan akka isheen ajjeefamtuudhaaf isheetti ka'anii. Inni attaasee garuu waaqayyo dhugummaa isaa baasee dhuguma kan ejja raawwachuuf ka'e isaanidha malee ishee akka hin taane erga beekamee booda barsiisonni Yihuudotaa Rabbiis kan jedhaman lama fuuldura namootaatti ajjeefamaniiru. Innaa waan akkasii kan isaan dhaga'uu barbaadan. Keessumatti iyyuu baay'ee gibbiz ol of qabdootaaf mataa isaanii qulqullummaatti waan ta'edhaan barsiisonni isaanii akkas godhan kan jedhu ijoollee isaaniidhaaf dubbachuun barbaadan mataa isaaniitti dhaggeeffachuun barbaadan. Kanaaf maal godhu? Kitaabachuma keessaa balleessu jechaadha. Haala kanaatiin kitaaba kanas keessaa baasaniiru. Innaa kana ta'etu kitaabni isaanii warreen dachisan jiran 24 qofa ta'etu jira jechuudha. Inni kun naannoo sana warreen turan qofaaf jennee akkuma kaasne sirriima isaan qofaafidha. Isarraa kan hafe addunyaa adda addaa kanneen jiran kitaaba adda addaa ni qabu dabalataan jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya kanneen jiran ni jiru miti Beeta Israa'el kan jedhaman naannoo Gondor kan jiraatan ni jiru. Guyyaa irraas amantaan isaanii isumadha. Juudaayizimii amantaan isaanii kitaabilee jarri kun fudhatan kana ni qabu. Kitaabilee 24 ni qabu. Irratti dabalataan kitaabilee biraallee ni qabu jarri kun. Fakkeenyaaf kitaaba Siraak hin qabu. Kitaabni Siraak sababa sanaaf kan keessaa fedha. Raajii kallattiin Kiristoosiif dubbatan waanta qabu Yihuudoonni keessaa baasanii isaan kun garuu hin qabu. Kitaaba Iyyoob hin qabu, Oobit hin qabu, kitaaba Izraa tokkoffaa lammaffaa hin qabu, kitaaba Baarok hin qabu, Meqaabiyaan kitaaba 3 ni qabu, Kufaalee Heenok isaan kan hundumaa ni qabu. Isaan kan warreen biyya keenya jiran jechaadha. Kana qofaa miti kitaabilee dhalatollee kan biraa kitaabilee baay'ee ni qabu. Isaan dachee sanaa sun garuu jibbinsa sanarraa kan ka'edha. Sababa kanaaf walgahii ta'aniin kitaabilee kana haala kanaatiin 24 godhanii hambisaniiru jechuudha. Walumaa galatti guyyaadha kan ilaalle isaan kan lamaanidha. Kan dursaa eetistootaa fi kan lammaffaa immoo juudaayizimiidha jechuudha. Kan sadaffaan guyyaa ittaanu kan itti fufnu alagoota kan jiru kaasne itti fufna jechuudha. Irraa akkasumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa ittaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyoon turtii gaarii galanni waaqayyoof.